متقرب بسرعتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدرو كأني وللو كومنتي رد بوستي لا أجي فلا جولين ميديا هاجر تنجشارا أن في بيك جريمس دي مالالا يووي بوستي قول فيسبوك رد نمي مالجدا مرو تكس قولي جوال تكس قولي أبي تكس قولي مال تكنا قولي دبي سنام تيرومون نمالو والإنجلي نمالو والرفسنا نمالو والإنجيني أورمومتي أسراتو والإنجلي يوثو كتاني مالكب إني كان جيمي تبتا إني كان أجندا براكبا والله العظيم أنا بويا كرابو إنك والدنيا كان رتي بويا دردك كراجد إنك أورمو فيج أورمو ولا جابدين جراتو مالي نامي أبي جدي قرولة أورمو دوما نامي جوار ده قرولة أورمو دوما جرو فرم مالي كاب نوتو فكينيا فماني ميديا راك social media gara-gara waa dadak argaa jirra. Oromoon biyya keessaa uumaa quban qabu, uumaa hin argu, nyaatee garaan qabu, dhugee garaan qabu, hatta jireenyi biyya isaa widdiidha. Ijoolleen waan nama ajaa'ibaa mucaa xiqqaa tokko haati duutee bira taa'ee bu'a. Mucaa xiqqaadha bara ofii qullaa mucaan qullaa ta'a. Okay? Ofii mucaan qullaa ta'a. Haati duutee bira taa'ee bu'a. Nuti garuu asirraa wal lolla Oromoon. Jarri firri jaraawo Oromoon suni firri jara kanaa eenyu? mucaatun mee garamitti yaagoo wallahi ani boo'ee dadhabee ofirraa dhiise. Aati duutee jirti mucaan bira taa'ee qabatee bira ta'a. Mucaan xiqqaan sun fi mucaan qullaa ta'a bira. Mucaan sun garamitti yaagoo eessa dhaqumee rabbi suraadhati. Nuumaa yoo walii gallee maal qaba? Badiimti wallaggaa maali? Yoo Oromoon hundi wallaggaa birmate maal qaba? Oromoo biyya keessaallee. Oromoon asirra jirtanuu paartii feetan deeggara hatta biyyillee deeggara. Oromummaa qofaaf namummaa qofaaf sirriitti hin dhaga'amu. Maaliif waliin boonyu dur Oromoon walii wajjin cabe walii wajjin kufe walii wajjin ka'e. Okay? Amma Oromoon kunillee kanan na baha jedha Oromummaa qofaaf namummaa qofaaf daa'imti namni gurguddaan godaanee biyyarraa garana garasitti jarri eenyuun qabu eenyu dubbataafi nuti namni arra waa beennu namni arra waa garru yoo sagalee hin taaneefi eenyu dubbataafi. Yooduma namni tokko namni lama ajandaa biraa qabatanii hundillee dhufee mana banatee ajandaa garaagaraa kunillee ajandaa garaagaraa. Oromoon sun eenyuun qaba? Oromoo wallaggaa badiin jaraawu maali? Mee Oromoo badiin jaraa maali? Ani wallahi alazim ila guyyaa har'aa ila of jibbiyani. Hacaaluun hin du'e miti hacaaluun hin duune hin boqote malee. Kana arguurra ilal Oromoo akkas godhatu arguurra hin duune hin boqote malee. Oromoon duute iyyuu hin boqote malee oduu miti kun. Ani kan na ajaa'ibe kan ogu bu'aa biraa miti. Oromoo wallagga ganaa dhumti ganaa duuti abota akka gochaa jira. Ani amma waa'ee nama takka hin deeggarina ani dhimma paartii illee qaba kiyyatti. Oromummaa qofaa fi jara kana maaltu waa dubbata? Isi warri miidiyaa irraa kun hundiyyuu kanan na baasa. Ganda koon na baasa. Asiitu na baasa. Asiitu na baasa jettanii karaa waan garaa qabatanii jirtu. Isinoo meena bisoraa natti maa isinoo isin maal heddu uummanni miidiyaa kana. Yoo ganda keessan faarsitan yoo ajandaa biraa qabaattan Oromoo sana maaltu dubbata? Ani bar wallahi an osoo kiyyaati osoo kanaati miidiyaa kana guutuu otuu kanaa ta'eeti. Yoo mana hintan lama maxxanse karaa tiktookiin na adabee poostii gochuu hin danda'u jechaadha. Waan garaagaraa waan ta'eedhaaf. Facebookiin guutummaa matti waa'ee namoota wallaggaati waa'ee dhumaati jara sanuu duuti jara waan garama gubaa keessa namoota gurguddaa namoota akkayoo kiyya ta'an namoota gurguddaa godaanaa jiran waan qabatanii inni kanulee qabatee namni jajjabaa namni sila lafaa ka'uu hin dandeenye bara kaannin dammoo ijoollee shishifii ijoollee takka ilal aati duutee
mucaan qabatee bira ta'a waan argee gubadhe jechaadhaan. Wallahi akka nama taa'ee bu'aa ture. Oromummaa qofaaf nu amma sirraa bal'inoo arrabsa jennee gadi baanee ajandaa godhana. Arrabsamuu miti Oromoo du'aa jira bar. Ani arrabsamuu miti bar Oromootu du'aa jira. Abbaan fedhe wal arrabse, abbaan fedhe wal faarse dubbiin sanaa miti. Oromootu dhumaa jira. Oromoo dhumaatis Oromoo Wallagga irraa hin dhaabatu, intarneeta hin qabanii. Okay? Duuti irraa hin dhaabatu. Ijoollee shishifee ajjeesaa jiranii, kaan haadha irraa ajjeesu, ijoolleen bira teessi. Sila maali? Badiimtu Wallaggaa maali? Mee nanumti Wallaggaa qonnaa keessaa kuni maali badiin jira? Badiimti jira kuni maali ijoollee namoonni Wallaggaa kuni? Okay, ummanni biyya keessa jiran guutummaa matti Oromoon kutaa 11 Oromoo Wallaggaatiin maaliif sayyatoo dadhabe? Tokko. Lammii dammoo numa warri miidiyaa kun yoo walii galee maal qaba? Oromoomti miidiyaa irra jirtuun yoo walii galee maal qaba? Yoo namni waa dubbate ilaal dhattanii ganaa paartiin fidinaa. Paartii uummata akka ilaal waggaa dheeraadhaaf haa ture waa'ee paartiitiif. Jawaar illee miti, Umaroo illee miti, waa'ee paartii miti amma dubbiin. Waa'ee Oromoo dhumuu, waa'ee Oromoo du'u akkamitti Oromoo duuti dhaabbata. Maal gochuu qabna? Nutoo maal gochuu qabna? Asiin na buusan yoo arsumte maal qaba? Yoo Oromoof jecha inni kaan du'aa jira la arrabsamuu miti inni kaan du'aati jira Oromoof jecha. Okay? Nu garuu miidiyaa kana irratti yoo namni waan nuun jedhe na arrabsani. Ganda kootiin na arrabsani. Ani Arsii taanaani, ani Baalee taanaani, ani Shawaa taanaani, ani Jimma taanaani. Arrabsamuuti du'uun iyyuu jira Oromoof jecha. Ani ilaal akka politikaa illee miti. Akkuma namummaatti. Akka gandaatti illee miti. Akkumaattu miti akkuma namummaa qofatti. Oromoon du'u kun Oromoo Wallaggaa fira maalii qaban? Firri jaraa umee maali? Badiin jaraatoo maali? Hundiyyuu poostii godha. Ana malaal yoo maxxansa fi biratti jechaadha. Koomantii jedhee wanti jiru inni kaan Maroo arrabsa. Inni kaan Jawaar arrabsa. Inni kaan Abiyyi arrabsa. Waa'ee dhumaatii Oromoo namni haasa'u hin jiru. Maal gochuu qabna? Waliigalteen keenya maali? Dur Oromoo waliin dhaabbatee yoo du'ellee waliin duna jedhan. Yoo kaanillee waliin kaana jedhan. Kanammaa Oromoon maali? Kan kootiin na baasaadha. Kiyyan na baasa. Har'a marti keenya la dhaggeeffadha. Miidiyaa kana gubbaatti marti keenyarra waanuma ofii keenya ilaal nurka waan jiruuf intarneen waan feni poosti goonee fedhu nama arrabsinee fedhu suuraa magar deebisnee fedhu akka fenu goona malee qabsoo Oromoo beennee fi miti. Dhugaa jiru baddaa. Dhugaa qabsoo Oromoo beennee fi miti. Akkuma namummaa qofti yoo yaanne maal qabu? Even Oromoo Wallaggaa abiddaan gubanii kaanii har'a suuraa biratti kan dhaabbatan